Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa kitaabawwan adda addaa warroota dubbisuu nuffaniif akka gurraan caqasan chaanaalii keenya haaraa kanaatiin karaa sagalee kitaabaatiin gara keessan dhufneerra. Muuziqaan Haacaaluuf maali? Innis akkas jechuun dubbata. Muuziqaan anaaf jireenya kooti. Firan itti horadhees diinan itti horadhees muuziqaan ana keessa koo jira. Akkaataa jiruuf jireenya saba kiyyaa kanan itti ibsu, quuqama garaa kiyyaa kanan itti baasu. Muuziqaan waan hunduma kiyya anaaf. Aartiin daawwitii ummataati. Gaafa aartiin waan ummataa quuqee as baase ummannis hagasuma deebisa. Maalan jira yeroo Haacaaluun gadhiisu hangana jaallatama jedhee hin tilmaamne ture. Maalan jira waanuma keessa kiyyaan barreesse ummanni battalatti galeeraaf, kaanis gaafatee galeef, kaan ammoo ummanni baruun anaaf gammachuudha jechuudhaan Haacaaluun dubbatee ture. Namoonni hedduun kanneen afaan Oromoo hin dhageenye dabalatee Haacaaluu weellisaa siyaasaatti fudhu. Innis kana quba qaba. Ta'us ittiin dhimmamu. Ani nama siyaasaa miti, artiistii Oromooti. Jiruu fi jireenya hawaasaa walleetiin xiinxaluun nama siyaasaa hin taasisu. Yoo jedhanis immoo hin jibbu, ishoo jedheen jalaa qaba jechuudhaan dhiheenya kana miidiyaaf dubbatee ture. Hojiiwwan Haacaaluu keessaa artiistota Oromoo hedduuf walleen waan weellisanii biraa galan miti. Aarsaa qaba. Yeroo dheeraa eegalee kan ture. Egaa Haacaaluu kanatti dabalame. Sagaleen isaa qarree keessa hin turre. Dafee gurra ummataa seene. Kanaaf immoo ergaa fi hiikni walleen dabarsu akka jaallatamuuf guddaa gumaatuu mala. Maqaa isaatiin albamii 2 qaba. Sanyii Mootii, Waa'ee Keenyaa. Ergasii booda garuu sirba qeenxee irratti xiyyeeffate. Guddaas milkaa'eera. Sirbi qeenxee isaa Maalan jira bara 2015 viidiyoo muuziqaa bareedaan dabalamee bahee har'allee akka sirba seenaa qabeessaatti ilaalama. Dhaggeeffatamees hin quufamu. Albama isaa duraa Sanyii Mootii jedhu keessatti sirboota 1ffaa Sanyii Mootii, 2ffaa Maalan godhe, 3ffaa Sin barbaadu, 4ffaa Inaaffaa, 5 Baddeessa lagaa, 6 Dhiichisi foollee, 7 Emmoo dammaa, 8 Geerarsa, 9 Koloolanii, 10 Olmaa kee, 11 Oromummaa isheetu, 12 Tokkummaa kan jedhaman ture. Albama isaa 2ffaa Waa'ee Keenya jedhu keessatti immoo sirboota 1 Anaan Anaan, 2 Badama Kootiyya, 3 Dhugaa kee, 4 Xiqqaatu Guddaa Caale, 5 Maalan jira, 6 Mixiin wal qabattee, 7 Kan si dinqu, 8 Jajuun koo, 9 Tulluu jala, 10 Urjii too, 11 Waa'ee Keenya, 12 Nu qarqaarikaa, 13 Wal dhabneerra, 14 Cabsaa, 15 Tokkummaa, Nuhoo Gowwanaa kan sirbe. Sirbaan seenaa awwaalame baase, ummata Oromoos gammachiisee onnachiise. Maalan jira. Haacaaluun quqqaa fi seenaa hamaa diinni Oromoo irratti raawwate karaa sirba kanaa ibse. Maalan jira. Laalgalootoo gullalleen kan tufaa laalgalootoo. Gaara abbichuut ture laalgalootoo. Galaan Finfinnee se'e laalgalootoo. Silaa akka jaalalaa laalgalootoo. Walirraan fagaannu laalgalootoo. Jarat nu fageesse laalgalootoo. Diiganii gaara sana, gaara diigamuun malle. Nu baasan addaan baane, nu addaan bahuun malle. Soorettii haadha sooree irbaanni irra buusaa qaba. Seeqanii sesseeqanii kan gargar nu baase jira. Kot galaaneetiyyaa, qotiyyoon abbaan gidaa yaadidaa harqoota keessaa. Kot galaaneetiyyaa. Qorra baraan dadhabe morma kee jalattan dheessa.
koggalaanitiyyaa sulultaa looniin tiksuu darabaatti galcheera. Koggalaanitiyyaa yooman dhufee si arga an sirraa fagoon jira. Maalan jira yaa galaanii caccabseet na nyaatee jira. Farda siidaa hatanii siidaa dabaleen soori. Koggalaanitiyyaa erga nu daangeessanii barri turee bubbule. Sirbi kun uummata biratti baay'ee jaallatame. Fudhatama guddaa kan argatedha. Sirbi kun nama seenaaf iccitii guddaa qabudha. Irri isaa sirba fakkaatu, keessi isaa garuu seenaa hima. Oromoon farda isaaf kabaja guddaa kenna. Namatu booji'ama malee fardi hin booji'amu. Akka fardi Oromoo hatamee Haacaaluu qofa miti kan dubbate barreessitoota garaa garaas ibsanii jiru. Isa kana Haacaaluun bifa aartiitiin bifa armaan oliitiin walaloo fi yeedaloo itti uummatee ifa baase. Aartiin waraana sagalee hin qabnedha kan jedhamuuf kanaaf. Akka fardi Oromoo hatame eenyuun akka hatame maaliif akka hatames Haacaaluun miidiyaa OMN irratti dubbatee ture. Dubbiin isaa kunis namoota baay'ee akka dallansiises ni beekama. Duuti isaallee namoota mufatan kanaan ta'uu hin oolu jedhamees ni shakkama. Sirba kana keessatti diiganii gaara diigamuun malle nu baasan addaan baane nu addaan bahuun malle toorri jedhu ergaa cimaa kan of keessaa qabudha. Gaarri diigame isa kami? Oromoon immoo Finfinnee irraa akkamiin akka fageessanii adda baasuu barbaadan kun hunduu iccitii mataa isaa qaba. Qotiyyoon abbaan gidaa yaadidaa harqoota keessaa koggalaanitiyyaa qorra baraan dadhabe morma kee jalattan dheessa kan jedhu hoo didaan eenyu? Qotiyyoon kormi harqoota keessatti didata ni lola, camadamuu didee ni falmata. Utuma kan isatti ulfaatu meeqatu jira? Qotiyyoo didaan sun eenyu? Oromoon hacuucameef immoo inni qoricha. Yooman dhufee si arga an sirraa fagoon jira kan jedhus Haaceen biyya ambaa jiraachuu isaa miti kan nuuf himu. Wayyaaneen eenyu irraa akka nu fageessite beekamaadha. Artiistiin karaa agarsiisa malee hunda baasee hin ibsu. Jirra itti aansuun immoo weelluu baay'ee miidhagaa ta'e. Gurraa fi laphee uummata Oromoo keessa ka'e ergaa barbaadus itti dabarfateera. Jirra kunoo harrallee jirra bullee barii arguuf. Garaa nu bal'ise yaanuyi jechuudhaan gidiraa yaaddoo hacuuccaan nutti baay'atus hunduma obsinee bannee jirra. Kunoo harrallee jirra jechuun quuqama isaa ibsateera. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi Galma Barkumee jirtuu guyyaan isaa Muddee 9/2017 akka lakkoofsa Awurooppaa. Seenaa Haacaaluun hojjete waltajjiin qophaa'ee ture karaa caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin yeroo ta'u kaayyoon waltajjii sanaas buqqaatota naannoo Sumaalee irraa Oromoota buqqa'aniif galii walitti qabuu ture. Addisuu Araggaa yeroo san itti gaafatamaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Innis Haacaaluutti bilbilee sagantaa galii walitti qabuu lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqifamaniif jedhamee qophaa'ee akka jiruu fi saganticha irrattis Haacaaluun akka weellisu gaafate. Haacaaluunis waltajjichi yoo tamsaasa kallattii hin taane akka hin sirbine itti hime. Innis TV OBN akka tamsaasa kallattii darbu itti himan. Innis utuu kaampii karaa Milleetti gargaarsa kennaa jiruu dhiisee gara magaalaa Dirree Dawaa deemuun bakka ciisicha qabatanitti walaloo tamsaasa kallattiin darbu kana barreessee erga xumuree booda ergaawwan walalichi qabu waan hubateef tikii mootummaa na ajjeesuu danda'u jechuudhaan waan sodaateef dursee qeensa miilla isaa qoratee rifeensa isaa haaddatee qulqulleeffatee du'aaf of qopheesse. Gara Finfinneetti qajeeluuf yeroo qophaa'u hiriyyaa isaa yeroo rakkinaa
ingiduu cimsaatiin akka tasaa yoon du'e qabeenya isaa maal gochuu akka qabu dhaammatee gara Finfinneetti qajeele. Yeroo Haacaaluun dhufee Finfinnee ga'u waltajjiin tamsaasa kallattii eegalee jira. Addisuu Araggaas artiistoota walitti qabe. Asirratti dhimmi siyaasaa ka'uu hin qabu. Dhimmi asitti walitti qabamneef galii lammiilee keenya ittiin gargaaruu walitti qabachuufidha jedhee gorsaa ture. Haacaaluunis waltajjichis tamsaasa kallattii ta'uu isaa waan qalbeeffateef irraa hambifachuuf homaa tokko sammuu isaatti hin yaadne. Gaafa Haacaaluun gara waltajjiitti ba'u namni hundi sirba Haacaaluu waan jaallatuuf Haacaaluu waliin dhiichisuuf gammachuu isaanii inni kan ni iyya, inni kaan ni foorica, kaanis lafaa ka'ee utaala. Gammachuu isaa ibsachaa ture. Yeroon isaa yeroo dhiphuu ture. Siyaasni Oromoos yeroo inni biyya kana rakkisaa turedha. Haacaaluunis waltajjii baanaan sirba qabsoo akka hin sirbine waan beekaniif sirba isaa maasaan gamaa lafan baatu jedhu waan weellisu itti fakkaatee ture. Haacaaluun garuu sirba dhiisee geerarsa gadi fuudhe. Jecha ittiin beekamu jirtuu jedhee nagaa gaafatee eegale. Addaggeen safuun beektu. Addarra dhaaban malee falmadhu qeerroonsii abdiin sabaa yoomillee. Nu beeku bar shororkaa'oo kanaaf garaa jabaatu irree qabaniin ijibbaata falmatu. Nu miti farda keenya ni beeku bareechanii. Gaafa lola Adwaa gaafa maqaleessanii. Oromoo koo yaa abbaa daamaa. Abbaa shaanqoo abbaa bulloo soori farda kee qopheessi eeboo kee sororsi. Gaachana fannoo irraa buusii. Alaa eegaa hin abjuutin abjuun taane roorroo didee sitti marse maaliif duuta mana teesse qaradhu mancaa keelloli 4 kiiloof situ aani kaafadhu farda keelloli 4 kiiloof situ aani jedhee ergaa hedduu geeraree dhumarratti maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati. Tokko di'ee tokkoon taa'u wal gaggalaafata taati jechuudhaan yeroo onnee namaa ho'isee lafa jiruu of dagachiisu warreen waltajjii fuuldura dhaabbatanii namoota ittisan namoota to'achuu dadhabnaan namni hunduu gara waltajjiitti ol ka'ee akkuma ol yaa'aniin Haacaaluutti duudan. Achi keessaa garuu kan ergama Haacaaluu ajjeesu dhufanis turaniiru. Hawaasuma keessaa dhaabbatee utuu sirbuu sagaleen isaa dhabame. Uummanni waltajjii irratti inuma wal nyaata. Amma Haacaaluun sagalee isaa hin jiru. Utuma kanaan jiruu namni waltajjii irraa haphachaa dhufan. Ammas Haacaaluun hin dubbanne dhumarratti tamsaasni adda cite. Warri galma keessa jiranis warri tamsaasa kallattii hordofanis sagalee Haacaaluu eegaa turan. Homtuu sagalee isaa dhabe. Gaafa sana waltajjiinis hin cufamne achumatti dhaabbate. Namuu iddoo jiruu walitti bilbilee waan Haacaaluun irra ga'e wal gaafachuutti ka'e. Waa'ee Haacaaluu kan dhaga'e wajjin dirree dawaatti kan dhufan hiriyyaa isaa Ingiduu Cimsaa qofa ture. Innis gara itti goru dhabee baay'ee dhiphatee utuu jiruu Haacaaluunis bilbilee fi amma hoteelii naaf qabamee naannaanii na eegaa jiru nagaa kooti hin yaaddeenaa kiyyuuttis himi jedhee bilbila cufee jedhe. Kiyyuun haadha manaa Haacaaluuti. Erga gaafa sanaatii Haacaaluun ija diinaa keessa bu'e. Xiyyaafannaa xiyya diinaaf handhuura ta'e barbaadummaan isaa dabale. Bilisummaan isaa daran irraa mulqamee konkolaataa jijjiiree konkolaataa dhiisee halkan lukaan daandii keessa fayyadamee deemuun harka yartuutti akka layyootti akka hin hafne of eegaa ture. Haa ta'u malee ofiis sodaatee osoo hin taane saba isaaf baay'ee akka barbaachisu beeka. Oromoof baay'ee hojjechuu akka isarra jirus sirriitti ni amana. Kana immoo ofii isaatiiyyuu miidiyaa OMN irratti ani Oromoof qaaliidha jechuun dubbatee ture. Goonni kun yeroo yerootti mootummaa wayyaanee kokkee wal qabaa tureera. Erguma mootummaan kun gara aangootti dhufees uummanni Oromoo shira adda addaan ajjeefama qe'ee isaanii irraa buqqa'aa turaniiru. Kanaafis haaceen
kan uummataa isaaf dursu guyyaa tokko utuu hin cal'isiin sagalee ta'aa tureera. Ragaa Haacaaluu 4 kiiloof situ aane.